eegista kana biddaadha. Dhifuma garuu dirama adda sirna qottee hin jira. Ni ilaaltanii. Wanti si dhabeef dirama turban isin dhifne ganii waadaa isin kille jira. Saniifuu YouTube keenya kana YouTube carcar shawjoo kana mallattoo diimtuu ishii as dalagyootu kana ishii diimtuu kana tuqaati subscribe kajoo kana jechuudha. Tuqaa'ee sanboota immoo waan xiqqoo irraachisan qeelloo kan takkan jiru san tuqaatti qeelloo godhaatii nu gammachiisaadha. Galatoomaadha. Kana diraamaa guutuu isin dabarsina. Ciao. Maqaan koo Abeenizar Tasammaa jedhama. Abeenizar Tasammaa. Ishi galatoomi. Duraan gaafii takkaffaan dhiiraaf Piroofeesara yoo jenne shamaraaf maal jenna? Piroofeesarii. Piroofeesar lamaan saafiyyu. Lakki. Dhagaa? Hin beeku. Hin beektu? Yaali beektu? Piroofeesara. Hin beektu? Gaafii lammaffaa uleen abbaan gadaa qabatu maal jaamti? Abbaan gadaa kan qabatu? Kan shamarranii sun siqqeedha? Sanaaf uleen abbaan gadaa qabatu siqqeedha? Kan abbaan gadaa qabatu hin beekan. Eshi mootummaa fi harmi ni tura malee ni jigaa jaama. Dhageessertami? Ishee qannaa kofaatii waan kanaati sababni maali? Harmi kan jiguu fi yeroo dubar tokko haadha taatu haadhii bakka daa'immaa hoosistii waan ta'eedhaaf kanaaf hin jigaa. Mootummaan immoo waan sirriitti bulchineef hin kufaa. Uummanni bakka uummataaf waan hin taane uummata kuffisa. Akkanaa jechuudha. Eshi gaafii sadaffaa Finfinnee keessa bakkee 4 kiiloo jaamtu dur maal jaamtee yaamamti? Kiiloo 4 dha. Kiiloo 4. Kiiloo 4. Akkasuma? Masaraa mootummaa? Adana? Eshi gaafii shanaffaan jaalalaa fi maallaqa kan filattaati? An jaalala filadha. Dhugaa? Jaalala filadha. Dhugaa? Dhugaa? Dhugaa jaalala filadha. Maa warri dura maallaqaatu dursaa yaa'an birrii dursaa. Akka kootti dhagaru. Akka kootti an jaalala filadha. Jaalalli jiraatennaan waliin hojjetanii fiduu hin danda'amu birrii maallaqa. Warri shamarranii dhiira makiinaa qabdu ni jaallatu. Maaliif jaallatu? Gahee gooftaa. Tarii ittiin adeemu bashannanu waan jaallataniif fakkaata. Hin jaallatate dhiira makiinaa qabdu? Yoo na argadhe hin jibbu garuu. Garummaa amma kanattis miti. Dhugaa akka malee jaallattan jaalladha. Dhugaan jaalladhaan. An jaallan barbaada. Makiinaan barbaaddu? Hojjennee finna bakka makiinaas birriis. Makiinaan qaala'ee jira bara kamane. Lakki hojjennee finna bakki dhiisi. Kanaafuu ati nama makiinaa qabu hin jaallattu? Hin jibbusee garuu kan irra caala jaalladhu nama jaalala qabu hin jaalladha. Dhugaa? Gaafii keenya deebisuuf duraan dursee maqaa kana. Maqaan kiyya Piriinsi Nikeedha. Barataa Yuunivarsiitii Finfinneeti. Gaafii si gaafana gaafii kanaaf hayyamamaa tokkotiif galatooma. Baay'ee isinillee carraa kana naa kennu keessaniif galatooma. Gaafiin tokkoffaa warra dhiiraaf Piroofeesara yoo jenne dubartiif maal jenna? Irra deebinee. Warra dhiiraaf Piroofeesara yoo jenne dubartiidhaaf maal jenna? Dubartiidhaaf aadde Piroofeesar. Akkasuma? Akkas naf fakkaata. Ingiliffaa. Piroofeesara afaan Oromoo miti beektaa? Hin beeku. Na akkasi hin beektu? Eshi. Na gaafii lamaffaan maali beektaa? Mootummaa fi harmi ni tura malee ni kufaa jaama. Kufaatii isaatiif sababni maali jara lamaan kana? Susukkuumamu gaa. Susukkuumamu beektaa yoo susukkuumamu isa kaa. Kufaatiin mootummaaf illee moo? Mootummaaf ammoo inni sirriin gaafii uummataa deebisuu qabuudha. Uummata caqasuu dhiisuudha. Natu uummataaf beeka yookiin natu siif beeka. Ilaalcha jedhu yoo qabaate kufuun isaa dirqama. Kanaafuu harmaa maal itti sirri deeme? Susukkuumamu. Susukkuumamu malee waan kufu hin jiru? Eeka. Akkana jedhe. Kana gaafii sadaffaa Finfinnee keessa bakki 4 kiiloo jaamtu
Oromoon dur maal jee yaamaa ture? Kiiloo 4 jedhee waama. Akkasi? Deebii sirriiti? Ani hin beeku gaa akkaati beektu. Deebii sirrii daalatti. Bakkee 4 kiiloo jaamtu Oromoon dur maal jee yaamaa ture? Daalatti. Daalatti jee yaamaa ture. Ishi. Gaafiin afuraffaa uleen abbaa gadaa qabatu maal jaamti? Bokkuu. Bokkuu. Eh. Shuur? Bokkuu. Akkasi? Ayyee. Ati amma akka nama tokkotti jaalalaa fi maallaqa kamirraa filattee yoo si fidan? Handee maal taate namana? Jaalala ka. Jaalala ka. Maallaqan filattu? Maallaqni eegarga jiraate booda jaalalli jiraataa warra jaanirra. Maal jedhame beektaa? Jaalalli gaafa balbalaan seenee fedhiin maallaqa ammoo maskootii yookiin foddaadhaan bahaa jedhama. Kanaafuu jaalalatu dursa. Akkasi? Shuur? Yaa. Ayyee. Warri shamarranii dhiira makiinaa qabu ni jaalatu. Dhiira bitis qabu maaliif? Viitsii kan qabu. Tokkoffaa taaksii eeguudhaaf warafaa hin eegdu. Yeroo taaksii keessa seentuyyuu miilli kan keessin tolu beektaa. Yeroo teetu akkas yoo teetu miilli siin mijatu. Garuu gaafa viitsii ta'e fataa ittiin bakka barbaadde deemtaa miila kan keellee baay'ee sin dhiphisu. Atilleen chikii makiinaa qabdi ni jaalattaa jechuudha. Dirqama gaa. Dirqama gaa. Ishi gaafii kana si gaafannee deebisuu keetiif galatama. Isinis carraa kanaa kennu keessanii. Waan dursee maqaa kee? Guutamaan jedhama. Guutamaa. Ishi gaafii si gaafannaa. Gaafiin tokkoffaa dhiiraaf piroofeesara yoo jenne shamaraaf maal jenna? Piroofeesartuu. Cuma gaafii cuma garuu. Piroofeesartuu. Piroofeesaruu madama kaa. Tu eessaatti taate? Tu gaa dhiira dhaltuu qaba beela. Akkasitti yaade. Akkasi. Tanaaf piroofeesartuudha. Yaada kootti akka yaada kootti akkasi. Garuu yaada hundumtuu akkasitti nu banne. Mootummaa fi harmi ni tura malee ni jigaa jaan. Qofaati jara kanaatiif sababni maali? Harmi humna hin qaban lamaan isaanii. Maaltu kuffise? Waan baay'ee kuffisa. Amma fakkeenyaaf harma waan tokko jira miti. Maal fa'a? Dhaabataan turu tokko fedhe yeroon itti gahuu danda'a. Akkuma kana mootummaas walitti hidhata lamaan isaayyuu. Maaltu kuffisa? Maaltu kuffisa? Isaan lamaan mi'a. Miti amma maali? Deebisi. Amma harki qaqqabaan itti baay'annaan harmaa qaqqabaan itti baay'annaan kufuu danda'a. Mootummaas akka kana bakka. Meeqa kuffistee taate? Maal mootummaa moo mootummaan kuffisa malee. Dhugaa? Kuni akkami dhugarraan fakkaatu? Era dhuguma mootummaa kuffisuu yaala malee harma natti cimu. Meeqa kuffistee kufteerta harma? Hin kuffan. Harma hin kuffisne jechuudha. Hin kuffisnees hin kuffus. Yoo ta'e mootummaa. Gaafiin itti aanu bakka amma 4 kiiloo jaamtee yaamte dur Oromoon maal jedhee yaama? Daalatti. Daalatti. Ishi gaafiin itti aanu uleen abbaan gadaa qabatu maal jedhamti? Bokkuu. Yaali mee? Hin beeku. Yaali. Raddi. Yaali carraa itti kun. Ulee abbaan gadaa qabatu moo? Natti cimu. Naa jijjiiri. Warri shamarranii dhiira makiinaa qabdu hin jaalatu maaliif isa? Dhiira makiinaa qabu iddoo barbaadetti geessa. Bokkaan itti rooba aduun itti hin ba'u. Sirrii hin jiran ajaallatan. Makiinaan qabu garuu ajaallatan. Bakka wanta garaa isaanii guutuu danda'a. Dhiirri makiinaa hin qabne waan tokko gochuuf hin danda'u manni. Lafa duwwaa fuudhee jooraa bokkaa rooba keessa aduu keessa. Inni sun garuu bokkaa hin daangessu, halkan hin daangessu, guyyaa hin daangessu, aduun hin daangessu lafa barbaade hin ga'uu danda'a. Ati garuu shamarra makiinaa qabdu hin jaalattu? Maaleessa. Maaleen godha. Shamarra makiinaa qabdu. Yeroo baay'ee shamarri makiinaa qabdu shamarra umuriin ishee bubbuleedha.
Kanaaf ati walitti amma tokko jiranii hin jaalladhu. Namuma ilaalee hin jaalladha malee shamara makiinaa qabdu maal maal waan ta'eef adda baasee miti. ara guute kuni dhugarraa fagaateera. Hin fagaatu hin fagaatu. Waan dhugaa dhabu. Akkasuma galatoom. Maqaan keenya? Jaalle. Sagalee ol kaasi gaa. Jaalle. Jaallee. Ishi gaafiin tokkoffaa dhiiraaf piroofeesara yoo jenne shamaraaf maal jenna? Professor. Professor. Jaalle. Jaallee. Sagalee ol kaasi gaa. Dhiiraaf piroofeesara yoo jenne shamaraaf maal jenna? Beetu sagalee ol kaase mootummaa fi harmi ni tura malee ni jigaa kufaatii jara kanaati sababni maali? Mootummaa fi harmi ni tura malee ni jigaa sababni kufaatii kanaa maali? Sababni kufaatii kanaa. Eshi gaafii sadaffaa uleen abbaa gadaa qabatu maal jaamti? Uleen abbaan gadaa qabu maal jaamti? Beetu? Eshi gaafiin afuraffaa warri shamarranii dhiira makiinaa qabdu ni jaalatu maaliif jaalattu? Dhiira makiinaa qabdu ni jaalattu warri shamarranii maaliif jaalattu? Hin jaalatu ati nama makiinaa qabu? Hin jaalatu? Ni jaalata? Jaalle. Eshi gaafii keenya deebisuu keetiif galata. Maqaan koo Eebbisee Darajjee jedhama. Eebbisee Darajjee. Gaafii qabna gaafii keenya ayyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Dhiiraaf piroofeesara yoo jenne shamaraaf maal jenna? Meeqa? Eessa deemta ree? Eshi gaafii lammaffaa uleen abbaan gadaa qabatu maal jedhamti? Ulee abbaa gadaa qabatu. Eessa deemta tu? Dhaabbadhu gaa. Hayyee hin beektu ulee abbaa gadaa qabatu ati? Eshi maal jedhama beektaa? Mootummaa fi harmi ni tura malee ni kufaa jedhama. Kufaatii jara kanaati sababni maali? Deemsi gaarii mootummaa fi harmi ni tura malee ni kufa. Kufaatii sababni maali waan kana kufuudha? Harmi ni tura malee ni kufa. Sababni isaa maali? Sababni kufiitii isaa? Sabab kufiitii isaa jechuun? Jechuun booda hin kufiin kan nafneef jechaan kana dhagaa. Maaliif kufan? Boodeen qeyyarama waan ta'eef yeroo sana dirqamaan kufa waan ta'eef hin geeddarama waan ta'eef. Harmi hoo? Harmi immoo jechuun ijoollee yeroo ijoollummaa. Harmi injigaman kufatte. Injiga jette. Injigamu ni kufa. Injiga. Maaltu jiisa? Maaltu jiisa? Maaltu jiisa?
Nah, iddoo tokkotti nafanni isa akkuma mootummaan qeyyaramu sana innis yeroo ijoollummaa fi yeroo guddatamu jechuun haadha micaataa adeemte maal jechaa adeemte kanaafiyyuu jechuun akka duraa sanatti nafanni siin gadi. Ko maaltu kuffisaa? Maaltu kuffisaa? Maaltu kuffisaa? Warra dhiiraati kuffisaa warri jaanoo. Mucaatii wadhee kuffisa. Qeerroo kuffisaa warri jaanoo. Ta'uu danda'an beeku. Hin barree kana gaafatis itti deebi'e. Gaafa inni jechuun wanta kana bira hin geenye waan ta'eef jechuun ijoollummaa fi jechuun hin qeyyaramu. Inni jiru kufa sirrii makuma jettu deebi'een kufa otoo hin taane hin jiru. Innaa kanaafiyyuu akkasii. Amma ayyee gaafiin keenya inni dhumaa. Ati jaalalaa fi maallaqa akkam jaalatta? Jaalalaa fi maallaqa kam filatta? Jaalala. Dhugaa? Maaliif? Jechuun jaalalli jiraannaan birriin isin dhufa waan hundaatu dhufa beekta. Qarshiitiin immoo wanti dhufu tokko hin jiru jaalalli. Akkasitti yaamata. Galatoomii gaafa. Ishii duraan dursee maqaan kee? Tasfaayee. Sagalee? Gammachuu Tasfaayee. Gammachuu Tasfaayee ayyee gaafii qabna. Gaafii kana deebisuudhaaf qophaa'aa ta'uuf galatoomii. Ishii isinis galatoomii. Gaafiin keenya tokkoffaan dhiiraaf piroofeesara yoo jenne shamaraaf maal jenna? Dhiiraaf piroofeesara yoo jenne shamaraaf maal jenna? Piroofeesara inni kaa? Piroofeesara inni. Piroofeesara moo? Dhiiraaf piroofeesara jenna shamarraniif maal jenna? Ani beeku kana. Anoo gaaffii akkasiis gaafatamee beeku. Kanaaf piroofeesarri dhalaaf dhiiraaf shamaraaf waan jedhamu beektu. Hin beeku. Piroofeesarummaa jedhama. Hin dhageenye. Dhageen beeku. Gaafa eessa jirtaati gaafsa? Gaafeemi? Gaafa isaan dubbatan. Eshi gaafii lammaffaa mootummaa fi harmi ni tura malee ni qofaa jaan. Qofaatii jara kanaatiif maaltu sababa? Qeerroo dhagaa. Harmallee moo? Dhugaa? Dhugaa. Akkam kubbise qeerroon karaa dura cufe harma. Yaa jalqaba gaafa waan balagee. Qeerroodha erga jettee moo? Yaa tokko miira durba tokkotti kakaasuuf yeegid harma isheetti fiiga dhiirri. Kanaaf hin kufaa mootummaas kuna dhagaamaan darbate kuffisadhee yaada akka kotti. Harma dhagaan hin darbanne garuu. Harkaan qaqqabee ture. Akkasii. Akka warra kubbise san keessaa tokko hodhaatimi. Mammaatti illee kuffiseedha yaada. Goonni kufee kukuffisaa jaanii meeqa kuffisteerta? Mar'aatu mokkorre. Akkasii. Ishee haa ta'uuti. Finfinnee keessaa bakki ammaa karaa kiiloo jaamtu Oromoon dur maal jee iyyaa? As caffee araaraadha ture. Ishee. 6 kiiloo caffee araaraadha. Ayyee. Achimmoo anum beeku. Yaali mee yaali? Yaa'u caffee maraaraadha gaa. Araa kiiloo caffee araaraa jee iyyaama Oromoon. Yaa'u iddoo lamaan isaa iddoo walumatti badaa amma kana irraan fagaatu dha. Akkasii jechuudha. Ishee uleen abbaan gadaa qabatu maal jedhamti? Bokkuu. 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 Isti yaali mee? Galaanaan bokkuu naamni jenne. Bokkuu natti fakkaata. Sitti fakkaata malee. Natti fakkaata malee hin beeku. Gaaffii sinna gaafatan baraan jiru garuu. Ulee abbaa gadaa kamitti hin beekneeti. Amma kanatti badaa amma hin beeku sirriitti. Gaafiin keenya inni shanaffaa. Ati amma akka nama tokkotti jaalalaa fi maallaqa kam filatta keessaa? Gaaffii akkamiidha? Jaalalaaf maallaqa? Kam filatta yoo sitti filme? Yaa'u jaalala dhagaa. Maal yaa'u jaalalli yoo jiraate maallaqni hojjetamee hin fedhin. Wanti kun akkamitti riyaalitii dhugumatti itti amantaa ammati maallaqa filatta jeen shakka. Waan ani jaalala filadhu natti fakkaata. Dhugaa? Sitti fakkaata malee shuurii lee. Eessa koo waan jiru jaalaluma malee maallaqa amma kanatti hin ta'e yaada. Ishi warri dhiiraa Lakki. Dhiira warri shamarranii jechuukooti. Dhiira makiinaa qabdu hin jaalatan. Maaliif? Yaa'u birrii masaa irraa nyaachuuf natti fakkaata. Itti fayyadamuuf waan akkasii. Yuusa inda saroo itti fayyadamanii darbuuf.
Akkasii jechuudha. Ati illee chikii makiinaa qabdu hin feetu? Yoo hiriyaa koo taate yoo jaalala dheeraanitti nan fedha. Garuu hiriyaa koo kan hin taane jaalalli hin jiru taanaan maal dhaqqaba? Waan nan fayyadu. Makiinaa taaksii dhaabbatanii agorra si wayyu? Yaa wayya garuu idduma isaatti wayya kaawwan hin dubbisu. Akkasii. Gaafii keenya deebisuudhaaf galata. Dama turban isin juga dif negene wada isin kille jira sanifu YouTube khayna khana YouTube charchar show jo khana malatto dimtu ishi as dala yoto khana ishi dimtu khana tuqati subscribe khajo khana echu tuqay sambo demo wanti ko rachisan qelu khay takanjuru san tuqati qelu gorati nugamati sada galato mada